Siree madame irra ciisu. Siree madame irra ciisu. My God. Shama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota seenaa koo YouTube fayyaa keessan nagaa fi jaalalli waaqayyoo lafa isin jirtanitti isiniif haa ta'u ani seenaan keessan nagaa koodha akka isinirree nagaa taatan waaqayyoo koorraa abdii qaba. Kun seenaa YouTubeiti. Seenaa YouTube like subscribe gochuu hin dagatina. Warroonni hamma yoo namoos like nagootan subscribe nagootan eebbifama galatooma harki keessan nagaa argatu bakka nagaa oola bakka nagaa bulaa amaan isin hin argin gaariin isin hin darbin. Erga koda eebba koda hamin jedha kanatti aansee immoo arra erga bareedu takkan qabadee dhufe keessattiyyuu obboloota koo obboloota mana namaa keessa jiran obbola haara biyya ormaa dhufan maaltu akka isaan mudatu enna isin seenaa keessan like subscribe gochuu hin dagatina. Warroonni subscribe nagootan ammas galatooma eebbifama. Warroonni gana dhuftanii maatii taatanii sirree akkasuma galanni kiyya guddaa jaalalli kiyya guddaadha isiniif. Kanatti aansee koomentii wayii dubbisee baay'ee tokko garaana nyaatee baay'ee tokko baqa natti dhagahame obbolaan keenya yeroo biyya ormaatii gara biyya ofiitii gara biyya ormaa dhufan waan meeqatu akka nu mudatu waan meeqa keessaa akka dabaru maal meeqa keessaa akka dabarree as geenyu seenaa baay'ee garaa nama nyaatu waan garaa nama nyaatu tokkodha. Innis maali yoo jettan obboleettiin keenya akkuma kiyyaaf kee hojiidhaaf biyyaa baatee maatii ishiirra baatee biyya ishiirra baatee nama afaan ishii hin beekne nama aadaa ishii hin beekne keessatti dhuftee gaafa dhuftee ishiin mana sana seentu hojjisiistu yookiin immoo madaamiin ishii akka ishiin siree aftu siree ishii akka aftuuf mana kilaasii ishii yookiin kutaa ciisichaa hojjisiistu ishii sana akka ishiin qulqulleessituuf ol seensifte. Baay'ee tokko garaa nama nyaata. Baay'ee tokko namatti dhagahama biyyi ormaa jechuudha. Hundi keenya maal keessa akka dabarre ni beekna. Hundi keenya maal keessa dabarree har'a yeroo afaan barru akka habjuutti ilaalla. Akka habjuutti jechuudha. Waan meeqa keessa dabarree waan meeqa waan yoo isaan dubbatan irree harraba miti fakkaata. Yoo isaan nu dubbatan irree wanta nu gochuudhaaf wanta bakka wanti nu gochuudhaaf deeman nutti fakkaata. Isini galee garuu waan hunda sana keessa dabarree har'a yeroo afaan barree bakka ukkulii isaanii qixxee isaanii haasofnu akka ajaa'ibaatti bara. Gaafa dhufnee garuu mana sana seennu lafaaf samiitu sitti dukkanaa bara. Jireenyuma bakka si jibbisiisa amma ji'a tokko amma ji'a lama amma ji'a sadii amma dhaqxee afaan jara sanaaf maalummaa jara sana walitti dhuftee wal baru dhanni kee lamaan wal barutti baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Baay'ee tokko ulfaata si kirkirsa bakka innumti akkasitti yoo waa qabattee waa si harkaa bu'a bakka fuuldura isaaniitti jechuudha. Wanti nyaaturree wanti dhugdurree wanti bakka wanti hunduu sitti hin godhu jechuudha. Amma gaafa dhaqxee afaan isaaniitii fi jireenya isaanii faana walitti dhuftee wal bartutti jechuudha. Kanaafiyyuu obboleetti kiyya kanas waatu mudate. Neetittiin kutaa ciisicha ishii seensiftee siree ishii akka bareechituuf mana ishii akka bareechituuf kan ishiin barriira dhaabbattee simattee jechuudha. Barriira dhaabbatanii biyya keenyatti yoo nama simatan noorii buna dhugii asrafii as ciisii as taa'ii siin jedhu. Biyya ormaa garuu wanta akkasii hin jiru. Biyya ormaa as taa'ii addisii dhuftee aara dhuftee dadhabdee dhuftee daandirraa dhuftee hin jiru. Hin jiru haadha ormaa bira wanta akkasii jechuudha. Haadha ormaa bira keessattuu biyya ormaa keessatti wanta akkasii hin jiru. Harka dhibba keessa yoo xiqqaate harka takka argatta. Harka takka. Yeroo ati daandiidhaa dhuftu yeroo ati biyyarraa barahaa meeqa keessa nan jiraadhamoo nan du'amoo jettee kuttee dhuftu gaafa dhuftee mana sana seentu rafuu barbaaddaa yookiin nyaachuu barbaaddaa yookiin bishaan kasii kennu harka dhibba keessa harka tokkotu jira. Kanaaf obboleettiin kunis siree ciisichaa yeroo mana ciisichaa seentu mana ciisicha hojjisiistu ishiitii yeroo seentu akka ishiin qulqulleessituuf akka ishiin siree ishii bareechituufiif akka ishiin mana sana fataa gootu kan ishiin daandiirra dhaabbattee yookiin mana keessa dhaabbattee ishii eegde. Obboleettiin tiyyammoo miskiiniin akka kiyyaatuun immoo jechuudha. Rafinaan jettee
kutaa ciisichaniitii keessatti manyitaaniitii keessatti ol seentee irra kortee jechuudha. Irra kortee rafuudhaaf kutaa ciisichaniitii seentee sireeniitii sammas ga'u sanarraa baay'ee tokko nama gaddisiisa, nama kofalchiisu nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Nuti si mudannoo hedduu qabna. Otoo falafatila, otoo himaa hulleen dhumu jechuudha. Mudannoon biyya ormaatti nu mudate, mudannoon biyya ormaatti nu mudatu, otoo fatafannee otoo keessaa of keessa baafne hin dhumu. Kanaaf hundi keenya iyyuu mudannoo addaa qabna. Mudannoo addaa, mudannoo baay'ee adda ta'e qabna beektu isin galee. Mudannoo adda baay'eetu jira. Namni hundinuu mudannoo qaba biyya ormaa keessatti jechuudha. Kanaaf iyyuu obboleettiin kun egaa kan namni halaa dhufu yookiin hin bajannata yookiin hin nyaata yookiin hin dhugu akka biyya keenyatti, akka haada biyya keenyatti inni jiru. Biyya ormaa wanta akkasii hin jiru. Biyya ormaa wanti akkasii hin jiru. As taa'ii, as ciisii, kana dhugii, kana nyaadhuun harka dhibba keessatti akka yoo argattedha. Obboleettiin tiyyas akkuma koottaate jechuudha. Rafinaan jetti seetee dhaqxee laaxxe. Algaaniitii irratti ol baatee dhaqxee laaxxe. Kana baay'ee tokko jira mudannoon biyya ormaa. Mudannoon biyya ormaa afaan isaa hin beektu taanan jechuudha. Afaan hin dandeessu, waan isaan siin jedhan hin beektu taanan waan baay'eetu si mudata. Waan baay'ee si qixa bakka. Ammuma isaan sitti dubbatan si qiqiin si jeessa bakka. Amma isaan sitti dubbatan bakka jireenya of si jibbisiisa bar nyaata dhugaatii maal nyaata gaaf sanatti sa'aatii sanatti wanti nyaatu wanti dhugdu wanti uffattu muluun sirraa hin bareedu. Amma gaafa dhaqxee afaan bartii jara faana walitti sirriitti wal simattutti jechuudha. Jireenya hunduu dukkana sitti fakkaata. Obbolaan keenya meeqatu haala sanaan mana nagaa dhabaa jechuudha. Sababbii afaan wallaalaniin bicha mana nagaa dhabaanii immoo mana badaatti kan seenan meeqatu jira. Waan isaan nu arrabsan nutti fakkaata. Waan nu lolan nutti fakkaata. Kanaaf iyyuu jireenyi biyya ormaa bu'aa bahiinshi baay'ee tokko ulfaata. Keessatti iyyuu gaafa dhuftee ol seentu bakka asii otoo barartee biyya keetti deebitee si godha gaafas jechuudha. Kanaaf obboleettiin kun garuu ani koomentii kana dubbisee baay'ee tokko bakka keessa kootti wayneen jedhe. Anaan hin jedhe dhugaa baay'ee tokko si gaddisiisa barra. Kanaaf iyyuu baay'ee tokko biyya ormaa baay'ee tokko waan baay'ee tokko hundi keenya barreessinee gaazexaa tokko barreessinee fiddu. Mudannoo biyya ormaa nu mudate. Mudannoo haati ormaa nu godhe. Mudannoo abbaan ormaa nu godhe. Mudannoo obbolaan ormaa nu godhan. Keessa keenya otoo burqisiifne hin dhumu jechuudha. Dubbannee fiddu mudannoo biyya ormaa jechuudha. Akkuma qaldiitti dhufamee waan qaldiidhaan dhufamee waan qaldiidhaan deebi'amu fakkaata yeroo biyya keessa jiru jechuudha. Har'uma dhufnee hojjannee maallaqa guduunfannee argannee mana ijaarree haadha keenya jijjiirree abbaa keenya jijjiirree waanuma deebiin wayii nutti fakkaata gaafa achiisi shaanta keenya yookiin waan tokko rarraafannee dhufnu jechuudha. Garuu bu'aa bayii biyyi ormaa qabdu baay'ee tokko la akkasiin isiniin jedha obboloota koo gaariif qaalii. Koomentiin kun baay'ee tokko barumsa irraa arganna. Baay'ee tokko nama gaddisiisas. Biyyi ormaa maal akka taate nu barsiisa. Biyyi ormaa as taa'ii fi as rafii hin qabdu. Ati ol seentee shaanta kee qucci gootee gara hojii kee bichaatti deemudha. Wanti sirraa eegama. Ati qophooftee kan dhufte yookiin jiinsi keetti nammitee mataa kee tokko fattees ta'u filattee kan dhufte. Unkaan hojjisiistuu dhiisiti warri biiroo ati bira dhuftu gaafa dallaaladhaan dhuftu biiroon ati bira dhuftu. Gaafa dhuftee mana sana seentu wanta si godhan ni beekta. Hin beekna warri keessa dabarree jechuudha. Unkaan mana hojjattu hojjisiiftuu keetii miti warri biirootu jechuudha. Kanaaf iyyuu bu'aa bayii hedduu qabdi biyyi ormaa. Barumsa hedduu nama barbaachisa. Obbolaa kana haara dhufaniif waan baay'ee ganaa barumsa otoo baratanii otoo bakka achitti barumsa waa'ee biyyi ormaa nama gootu. Akkanatti saayinii dhiqxaa, akkanatti algaa haftaa, akkanatti maal goota miti. Gaafa dhuftee ol seentu maaltu akkasii mudatu otoo ijoolleen keenya barsiifamanii baay'ee tokko la barumsa baay'ee nama barbaachisa biyya ormaa dhufanii hojjechuudhaaf jechuudha.
nuti waan keessa dabarre taalentii keessa dabarre kana otoo ijoollee biyya ganaa haara dhufan nama biyya haara dhufu otoo barsiifne baay'ee tokko bareeda. Dhaamsa koodha. Hundi keessan waan dhaggeeffataniif guddaa sanaa galatoomaa. Oduu isinitti baay'isu muudannoo fi muuxannoon biyya ormaa baay'ee tokko garaa nama nyaata. Yoo hargitu yoo keessa jiraattu baay'ee tokko garaa si booressa. Waan keessa dabarte sana immoo si yaadachiisa. Obbolaan haara dhufan waan keessa dabarte si yaadachiisu beekta. Kanaaf muudannoo baay'ee tokko garaa nama nyaatudha. Baay'ee tokko honnee nama cabsa. Sa'aatii sanatti obboleettiin kun waan ishiin taate ishiitu beeka. Sa'aatii sanatti waan obboleettiin kun taatu atirree waan anti warri keessa jirtu ni beekta. Kanaafiyyuu hundi keenya iyyuu muudannoo hedduu qabna. Yoo dubbanne hin dhumu waan ta'eef, yoo dubbanne barreessine gaazexaadhaan hin dhumu waan ta'eef seenaan keenya garaadhuma keenya keessatti jirti. Biyyi ormaa kanuma ormaa, haati ormaas kanuma ormaa, jireenyis kanuma ormaa. Jabaadhaa, hojjadhaa, keessa ba'uun injira guyyaa tokko waan ta'eef waan dhaggeeffataniif galatooma. Seenaa keessan immoo subscribe, like godhaa. Waddachuudha.